Hiriyaa koodha. Hiriyaa yeroon siniin jedhu hiriyaa jaalala. Boyfriendii jedhamu Ingiliffaan jechuudha. No, ani dhiifama dhaadhu. Waan namas intini jechuun barbaachisa miti isin beeku nan beektu. Waan malee caana gootiin baay'istee baay'ee tokko itti tola bitaa isaa keessa. Si galee. Anaaf si waan haasuu neefti wanta baay'ee jira. Hiriyummaa irra waan taale immoo akkasiin hin qabnes beeka si galee. No, akkamitti isa qofaatti adda baasee haasa'an. Si lama wal faana haasa'uu dandeenyu. Akkamittiin waan uste haasoftu kusheenis hin qabdu asitti taasisa. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattamtoota maatii keenyaa. Akkam jirtu nagaa keessanii wal jalaa babbannee viidiyoo erga poostisnii goone guyyaa 2-3 ta'eera natti fakkaata. Haalonni tokko nuuf mimmiijachuu dhiisanii dhimma hojiitiin dhimma garaagaraatiin egaa isinirraa gargar fagaanne dhiifama siniin jenna. Dhiifama sin gaafachuu barbaanna. Egaa hin mudata akkasin dhiifama nuu gootanis abdii qabna. Akkam ture guyyoota 2-3 dabarsitan kun guyyaa akkamii ture? Dilbati akkam ture? Wiixata akkam ture? Kibxati akkam ture? Haala kamiin dabarsaa jirtu? Hojiin akkamii? Jiruuf jireenya akkamii siniin jechuu feena? Yeroo darbe abiigoon xiqqoo ishee si mufachiiseera natti fakkaata. Yeroo bishaan natti naqee haayilaandii darbatu maal xiqqoo ishee jecha barbaachisaan taane dubbate nuuf normaaliidha yeroo taphannu yeroo wal arginu maal yeroo bilbilaan haasofnu akkas waan jedhuuf saatii sanatti immoo baay'ee emotionaalii ta'ee ture akkuma isin argitanii aniyyuu nama biraanatti ta'e nanaasise mataa marraa rifeensaa fi asii rifeensa isa gurguddaa dhabe malee leenca ta'ee ture yeroo sanatti. So jechisaa sun baay'ee si mufachiiseera komentii nama baay'ee dubbisaan ture. Shamarraniin akkasin jedhamu jechaa turtanii sirriidhaan jedhamu especially innillee viidiyoo seeran yookiin immoo kaameeraa ilaalan natti fakkaata nuun waan yeroo taphannu yeroo haasofnu waliin akkasitti dubbannuufidha. Dhiifama godhaa fi of kalchaanii jedhama miti of kalchaanii irra darbaa fi akka inni ittiin deebine gorseeraan itti meeraanis kanadha dhimmi keenya inni biraan. Innis naan jettan immoo maatii keenya nuun jedhii hamma yoomitti maatii abiigoo qofa jettaa jettanii dubbiseera sirreesseera maatii koodha isinii maatii keenya akkam jirtu irra deebiidhaan isiniin jechuun fedha. Egaa har'a dhimma baay'ee guddaadha. Isin akkamitti akkasin ilaaltan hin beeku. Erga ilaaltanii booda komentii irra naa kaa'a. Anaaf garuu dhimma baay'ee na gammachiisee fi dhimma baay'ee akkam isiniin jedhu isinitti muudhaaf hawwiidhaan eegaa turedha. Innis maal yoo jettanii gara boodaarran isinitti himaa walumaan kan ilaallu ta'a. Abiigoon illee hin beeku laman keessa waluma duuka sarpiraayiz taatu uummatis abiigoonis jechuudha. Egaa abiigoon illee waan naa gammadu natti fakkaata gaafa yaadu maaliif hiriyaa gaarii waan tureef obboleessa gaarii waan tureef akkam isiniin jedhu bestii jedhamna yammanii aniif inni obbolaadha jedhamna malee bestii jedhamu irra darbine kanaafuu naa gammada jedhee yaada. Waan nuuf yaadu hundumaa akka inni yaadutti yaada baay'ee yoon gammade innis waan gammadu natti fakkaata yoon gadde innis waan gaddu waan natti fakkaatuuf hin akkasitiin konfiidensiidhaan haasa'a. Fiilingii isaa garuu hin beeku isa dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Egaa dhimmi guddaan ani isinitti nima isiniin jedhe maal laseetanii namni isin wal bartan jira. Nama wajjiniin wal isin barsiisaa keessummaadha isinii fi akkasuma abiigoodhaaf illee keessummaadha. Isaa wajjiniin isin wal barsiisaa akkamitti akkasin simattan garuu hin beeku. Simannaa keessanii mee harka rukutaa fi isa dur kilaasii keessatti jedhamu. So namni wal isin barsiisu kunis hiriyaa koodha. Hiriyaa yeroon siniin jedhu hiriyaa jaalala. Boyfriendii jedhamu Ingiliffaan jechuudha. Isaa wajjin wal isin barsiisa. Abiigoo faanallee isaa wajjin wal barsiisuudhaaf inni yaadaa jira. Maaliif abiigoo jechuun obboleessa koodha. Nama dirqama baruu qabudha. Innis baruu qaba. Innillee beeka bargatti hiriyaan koo jechuudha. Abiigoon garuu dirqama baruu qaba. Maaliif yeroo hojii garaagaraatiif walii bilbilli yeroo akkasumatti normaalii walii bilbillee haasofnullee
isa biran jira maal yoon jedheen akkan dabbarreef yookiin immoo akka inni mufachiisneef waan hunduma isaa clear goone beekuu qaba innis kanaaf itti maa isinis beekuu qabdu jedhee waan yaadeef isinitti maa jira amma hin dhufa akkan as dhufuuf beellameeraani abigoonis hin dhufa yoo nama naa beeran itti fakkaata lamman isaanii eegnaa jechuudha amma gaa eenyu akka dursee ga'u hin beeku abigoon dursee yoo ga'e innis gaariidha garuu hiriyaan koo yoo dursee ga'e gaarii natti fakkaata jalqaba maaliif jennaani dhaabbatee eegee yoo wal barsiise gaariidha dhee waan yaaduuf jechuudha egaa eenyu akka dursee ga'u walumaan kan ilaallu ta'a nu faana tura egaa maqaasaa yeroo man dhufu inni isin wal isin habaruu ofiisaati ofa ibsu jechuu koodha isaaf jechuun garuu anaaf nama baay'ee treat na godhu baay'ee care naaf godhu baay'ee naaf dhiphatu maal nama akkasii ture inni jechuun akkamittiin ariitii kanatti isaa wajjin wal bartee abigoo dhiisee maal kun murtee keenya dhagaa abigoonis akkuma isin beektan an sifaanaa obboleetti ta'ee hiriyaa gaarii ta'ee itti fufeetanii hojii garaagaraa wajjin hojjenna waan jedheef egaa ani immoo hiriyaa taana jedhee waan inni na gaafateef rakkoon qabu yaa'u jechuun yeroon siniin jedhu kanaan dura wal beekna turre just best friend koo ture nama gaariidha baay'ee support na godha hojii koo irratti na jajjabeessa waan hundumaayyuu baay'ee na jaallata lafan balleessitti illee kana balleessaa jirta kana sirreessi naan jedha lafan sirrii godhetti kanatti immoo sirreessi jabaadhu goobaz naan jedha nama akkasiidha so hiriyaa koo yoo ta'e nama dudduubatti na hambisu miti yookiin immoo nama abjuu kootiif future planning kootiif nama ejjennoon isaa positive ta'edha waan ta'eef nama akkasiitti wajjin jaalallee ta'uun baay'ee namatti tola shamarran dhiiraa akkasii argattanii ennaan ija keessan akkasin godhatina akkas dhaqaatti gala yeroon siniin jedhu hiriyaa ta'aa fi dhaqaatti gala yeroon siniin jedhu immoo hiikoo biraa akka laannee fi hiriyaa ta'aa fi isinis abjuusaa akka inni milkeeffatuuf positive tinkarii ta'aa isaa wajjiniin ta'aa yeroo akkas ta'u gara fuulduraatti fuucharitii sin qabaatan develop ta'aa maal gaariidha jedhee tayyaada gorsa obbolummaati dhufuu didanii lamman isaaniiyyuu anoo qofaa koo asitti odeessituu hin ta'e so kanan isiniin jechuu barbaada isin immoo mee akkam jaallatu ta'ee hin jaallattan ta'ee waan hin beekuun qabu gaa komentii irra garuu waan fiil gootan tokkoon otuu nambisin naaf kaa'a akka daganne ishee kana wanti sirreessuu qabu yoo jiraate giiftii kana balleessaa hartaa sirreessi dhufeera oromtitti ansin jaalladhaani ya bareeda uumaa shagga biyyattiya na barsiisi kootu afaan abbaa kiyyaa kootu jirta nagaa kodheena viidiyoo waraabaan jira maatii keenya wajjin wal si barsiisuuf jedha maan hin turte no karakara diintri bareedaadha akkamree jira naguma akka nama wal biran turreetti nagaa si gaafachaa jira wanti jira nagaadha maatii keenya wajjin wal bare maatii koo fi maatii abigoo kanaan dura beekta yaa ilaaltaa support na gochaa turteetta amma immoo si wajjin wal baruu barbaadu waan ta'eef sirriitti wal bare ani itti meera haayilaayitii isaa itti immoo guutummaa isaatti qannoon jedhama jaalallee isheeti kanuma waa ittiin tiin qabdu an waan baay'een jedheen kaa maatii gabaabsiteetiin nama gaarii maal akka taatitti meera yaa gaarummaa ofii abbaan dubbatatu garuu anitti si himeera kristaanaan gaadhatti teettata maatii keenya maal jettaan akkamitti koomenti isaanii maal dubbisaa turte miti so ay maatii jaalalaa qabdu xannoo maasuma isinii piraankii wal gootanii irratti ilaalaa ture garuu haa ta'u yeroo abbiin piraankii na godhu baay'ee aaraaf akka turte namni maafitti nimta isammoo baay'ee aaraaf yeroon dheengadda bishaan akkasitti natti naqu galtee natti hin eekamneet maaf akkas godha maal naan jenne isoo natti himtee turte garuu nooma hiriyaadha waan jedhamuun hin qabe
So natimteetiin arragaaggaatee baay'ee ulfaataa ture. Yeroo sana baay'ee aaree ture. Hojjaan isaa akkasitti hammachuudhaafis naa ta'uu dide. Rakkoodha. Gabaabinni baay'ee namiidha. Yeroo akka nama naammanne. Rakkina qabu garinsiisedha. Inni guddaan hin gajjechuu ka'edha. Jaalalaan jechuudha. Amma abigoonni dhufee bilbileeraa fi hin dhufaa. Ittiin himne baay'isoo akka itti dhuftu sin barbaadan jedheen dhimma guddaadhaaf hin si barbaadaa dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e tokkoof hin si barbaadaan jedheen. Surprise gochuufi. Gammachuun koo gammachuu isaa ta'e waan yaadu firiyaa koo obboleessa koo gaarii waan ta'eef gammada jedhee mayyaadaga. Maanis itti qoraa jiran? Naawasuufi. Shurraabii fufurdaa uffattee dhufu sirra ture. Xiqqoo ishee bakki kun hin qorra. Anumaa yaani amma kanatti sin qorree. Sa'aatiinis xiqqoo ishee deemeera. Kanaaf. Gaariidha. Maqaa biigoodhaa bilbiluuf maniire? Bilbiliif. Akkasuma. Karaan isaanii kan isaanis baay'ee rakkisaadha baay'ee. Sa'aatii kana barattoonni maal hin baane tiraanispoortii argachuu dhiisuu danda'a. Waan qabda turte gara. Itti meeraam itti baheera yoo nagaru mana as gahuuf dhiisuu saadha malee. Okay. Xiqqoo ishee walirraa faffagaata. Hello? Wayye. Jirtaa? Nagaa koodhaam. Eessa geessee hin turteen? Arifadhu. Sitti meeramni waan haasofnu qabna siin jedhe. Aragisti ko ani si fondi. Itu berbadi yang dirati rakaman tentu. Bergam. Bakka kuno. Tol. Arifadhu. Dhufaan jira jedheera. Baay'ee barfataa jira. Yeroo hundumaa barfatee na rakkisaa jira manni. Akkamitti akkan sirreessu naagalu didaa jira. Dubbadhu malee haasee maatii kana. Gatiin haaraatiifidha. Gatiin haaraatiif. Okay, gaafa bartu kana caala dubbataa jechuudha. Abiigoon alfu. Mannaa abiigoon keessa hin jiru. Keessa hin jirre namatti hin tolu. Kanaaf. Amma kana jaallattaaneeti? Maarrii gaafan siin jedhu hiriyaa keedha. Hiriyaan keemmoo hiriyaa keeti. Inni kun sirriidha. Hiriyaa yookiin jaalallee keessa hiriyaa keessan siniif jaallatu siniif hakin. Ameen jedha. Hin argamu miti namni carraa qabeessa akkasii ta'uun baay'ee ulfaataadha baay'ee. Miti sitti fakkaatu si? Dhuguma barra amma an hiriyaa keessiif hin jaalladhu taanaan nu ulfaatu ture. An ulfaataa sun. Isas dhiisuu hin dandeessu. Anas dhiisuu hin danda'u. Gidduutti akkas jedhaa jechuudha. Yaa kutaa kee yaa adeenya naxalaa kee kan dukkanuu ifa ta'uufi garrarraeera oldachaa Wayii akka nagaadhaa jirta? Qannoo jedhama? Akkamree? Maaliin hin turte? Barfatte. Hojii nama dura fudhasiin jiru. Kan xumuree minaan. Egaa har'a qubna gara haasofnaa siin jedhin ture. Yaa namni akkuma jirtu gina tonatti nuyi nuti lafa jirtu viidiyoo. Inni dirqama kaa maatiin keenya hundumaa baruu hin qabanii waan tokko wanta laayifii. Isaan jalaa walitti dhokatu. Satidheen gadda balleessites dhiifama sii gaafachaan ture. Siin bakka bu'e. Yamirra. Bakka bu'iinsa kee fudhadhe. Saayii dhabee malee ofii kollee viidiyoo hojjechuu waan ture. Biizii taate jirta torbee kana. Anis garuu akkasumadha. Biizii taane wal jalaa babbannee. Sabanneefis dhiifama gaafadhu. Dhiifama guddaa nuuf godha. Taayimii sanatti aaree akkas dudubbadhu hin ture. So giftii faana gaafa wal faana teenyee qaqallannu naamni. Normaalii ma gaafa walitti dudubbannu kana caala walitti dudubbanna. Saba sanaaf malee nama afaan jecha hamaa dubbatu hin ta'anna. Hammeenyaaf miti. Baay'ee tokko dhiifama naa godha. Dhiifama.
Dhiifama keenya fudhatu kan koo anis bakka si bu'ee jedheera waan ta'eef fudhatu jedhee tayyaadha. Sirraa eegama malee dhiifama gaafachuu. Har'a waan asoof nu qabna jechuun ati waan hundumaa beekuu qabdamneere anis waan akkuma waa'ee jireenya kee beeku immoo jireenya koo keessatti laayifii koo keessatti maal happen akka ta'aa jirtu beekuu qabda jedhee tayyaadha. Sirrii miti? Sirriidha malee 100%. Qannoodhaa jennu maqaadhaa wal barteetta? Qannoon boyfriend koodha. Jaalallee koodha. Isaa wajjin wal si barsiisuu fedhetan inni waan kun nagara haasuuf nama siin jedhe. Muurii akkasitti romantii tan beekaa piraankiidha. Maal taate? Haara miti? Pirankii miti maal taate? Indee? Indee pirankii ta'uu danda'a. Piraankiidha. Akka torbii darbee na haarsitee akkani waan taandu. Lakki akkas miti indee? Manaa koo kun nagara haasofna. Sireesii haasofna siin jedhee si bilbilee indee qoosaa turre moo waa'ee pirankii maal? Yeroo hundumaa pirankii wal godhu guyyaa tokko nama guddaa ta'uunis jira. Miti? Akkasidha soo qannoon jaalallee koodha. Isaanii wajjin wal barsiiseeraanii. Akkuma maatiin koo maal akka isaan jedhan hin beeku garuu ati naa gammadda jedhee waan hin yaaduuf waanan fiil goota jedhee waan hin yaaduuf si wajjin wal barsiisuu barbaade. Maaliif viidiyoo kanaan booddee hojjennu irratti innis immoo komentii namni yoo qabaate normaalidha wal beektu waan ta'eef isin waliif ibsuu dandeessu jedheetan. Anna jaalallee yoo qabaatte aan afaan wal barsiisu ምናምን ማለት fide jechuun ammas YouTube hojii mataa keenyaa nuuf si hojjennudha amma maal jechuun maal akka ta'e yaadde naa gammada jedhee maaltu na gammachiisa maaltu na dallansiisa maatii YouTube keenyaa kana fidee wal barsiisu ምናምን maal qabaacha ani fati ko hiriyaadha sanaagal maal akkan si gammaduu fidaf jechuun an jaalallee qabaachuun koo yookiin boyfriend qabaachuun koo sin gammachiisu siin maal san na gammachiisan maa jechuudha maaliif sin gammachiisu ati waan an gammadutti naaf hin gammaddu no ani sin gammadani waanuma kam si galamti ግን maaltu jechuun koo maatii YouTube keenyatti fidanii barsiisu ምናምን maaltu fide jechuun maaf barbaachi qabatte bakka qabatte achitti wal fudhatanii intii jechuu dandeessu aan afaan wal barsiisuus maaltu fide hojii garaa hojjenna miti nuti tuno si giddu wanti jiru si wantoota nuti fitan anamma waan amma dubbachuun barbaadu si galamti no hammeenya maaltu fide si jammer wanti hammeenya haasofsiisu sin jiru wanti nama akka isaa haasofsiisu sin jiru just wal baraan jedhe hojii kana booda hojjennu fi bakka wanti clear gochuudhaaf fakkeenyaaf amma yeroo dheengada bishaanatti baay'ee aaree ture inni kana booda garuu hojiidha rakkina qabu aaruuf ismaaf mataatiin dhaabbatin wanti nagalchuun jiru indee jedhamu maal taate turfii akkan dubbadhu maaltu turfii si dubbachiisa naariyaa yoo qabatte jechuun koo wanti nuuf si gidduu siyaarsaa si ashee eriyaatoon gee siyaarsa ani si faana naasaa jedhan afaan asii nama kan biraa faana namni waliin beekne faana waan adda wal adda faffaruun ariif miti ay gaaffiidhaan wal adda faffaruun inni koo kanaan dura si beekama irratti beekaaf ni waan dumaara jaampii gochaa ture si galee no ani dhiifama haadhu waan namas intin jechuun barbaadu si galee miti isin beeku nan beektu wanti nuuf si wal nuuf fidu sin jiru si galee miti gabaatti giftidha kan biraa waan tortu nuuf fidu እና እና አመሽን ጃለሌ ጎቶሽ አናብሽ ጃለሌ ቶገኝ ጋሽን ስትንቱ ማለት ሲያርሰ ኖ አኒ ታታኒ ዲስተን ዋንተ ነገርቱ እንጂ ሲገለንት ተኩሳ በሰና ሲገለንት ለማፋሙ ኑሽ የግድ ዋንተ ጅሩ አንተ እንቱ መረን ነበር ማለት ሶ ዋንተን መስን ይላሉት ሲትን ኑሽ ተፋና ሶ አመተስ ገቦፍ ነው ያሶፍ ነው ከስወይ ተገባይና ሳጅራን ጊፍቲ የቱን ከነቁም ነገር አጅርታም ከነቁም ነገር ተስገባው ደብደ አዳኒ ተስገባይና ሳጅራ የቱን ከነዳቁም ነገር ምናምን ጀቲ ማናቲ እንዴ አማ ከናጀቹ ኩንቁም ነገር ምቲ ሲሲ ዋንቴ አናፍቁም ነገር አቲ ዮ ገርል ፍሬንድ ቀበቴ አናፍቁም ነገር ቀባችሁን ቀባ
nuufsi gidduu waan sirreessii miti anaaf nuufsi maal xumuranneeti dhati boyfriend girlfriend jechuun maal jalqabne ayno waan jalqabne waan tokko immoo wanti xumuramne nuufsi gidduu jira maal wanti xumuramne maal abigo maal taate confuse na gochaa jirta abigo no malee caana gootin baay'ee baay'ee tokko itti tola bitaa isaa keessa sigale ana bishii waan haasuuf neeftime wanta baay'ee jira hiriyummaa irra waan utaale immoo akkasin hin qabnes beekaa sigale sarara darbitee immoo akka taragaagaatii tokko haasuufte faayee tokko itti tola akkanatti akka itti haasuufte hin barbaadu wanti kun gifti waan duwwaa situ wanti ni jechaa jira yaa siinsi kabajeen waan duwwaa zimmi jedhee nan haasa'u gadoof qabeechu maal jedhee hamaa wanti ni dubbatin jiru bar garuu jechuun waan ati gochaa jirtu kun ofii makee of ilaali wanti sirrii gochaa jirta maal ta'e maalan godhan of ilaali ofii makee wanti sirrii gochaa jirta mee akka dogoggoraatti waan ilaaltu natti himati dogoggora kana balleessiteetta giiftinaan jedhiitiin natti an hiriyaa qabaachuun koo maal saatu dogoggora dhammoo kun an dogoggora dhasin deemsi ganti gin kana booddee iyyuu toma ariiroo ishee duukaa qabdu toma qannas ta'ee baay'ee tokko nutti tolas no akkas miti nagaagariin kee waan adda biraa fakkaata bitta waan fiilingii waan adda biraa qabdu fi way lakki akkas miti gaafan ta'e ilaaluu jechuudha kanaafuu kana booddee itoon ishee fa'aa bukkee toofaan sin argitee sigalee wanta akkasiin jiru jechuun baay'ee deemaa harta sigalee wal dhageeffannoo kanarra normally yamri godhu nagara naasoo jira qal'inaa miti reebin jettuun jechuun gosa salphata maaliif sireeba maaltu taanaan abii goota lagaaggeeti siyaas qayyamuu ta'uun barbaade hin gaddan siyaas qayyamu amma garuu karaa jaalalaatiin karaa hiriyummaatiin hiriyaan ishee hiriyaa godha jedhee si galee kana ilaalchi keessa gashinee dhufnee haasuufne karaa nagaa eekni kana booddee ishee bukkeetti akkan si arguun barbaanne si galee indooma arraa kaasii ishee bukkeetti si arguun barbaadu lakki maal tasgabbooftanii sin tasgabboofne yoo laggeeffanne yoo akkas murtoon akkas nama jechisiisu homtuun jiru si biras laman keessan birayyuu miti ani fati hojii wajjin hojjanna jennee pilaanii baay'ee qabna kanaan dura sitti meera amma sin tasgabbooftanii walaasofsiisuudha no isa faana dubbiin qabu waan isa faana sun qabu tole ana faana haasa'e maal darakinni jiru nuufsi qofitti baan haasa'uu dandeenya no akkamittiin isa qofaatti adda baasee haasa'an nuufsi lama wal faana haasa'uu hin dandeenyu akkamittiin waan dhuustee haasofti kusheenis hin qabdu asitti taasise ati hiriyaa qabattee amman siin biraa fuudhee hundee maal fiil gooti hiriyaan keessun jechuun kun isa dura anaanna beekti nafaana turte miti so nuufsi daqiiqaa xiqqoof achi baanee as no niyyoo akkam seete abbii dhageeffadhu tasgabbaa'ime ani koo akkanitti haasa'uun dhabeemu gifti yemir akkasiif ibsuuf wanta natti cufaa jirta karaa maal dhabeekta waan dhumaa ibsuunis dirqama kee miti kanaaf waan dhumaa ibsu maal taatanii amma lamman keessan sammuu kootii ol natti taa'aa jirtu tasgabbaa'e atis ilaalcha isaa sirrii miti gadi ta'ee fi ana booddees bukkeetti irraa arguus hin barbaadu hin fedhus sigalee kan dura hiriyummaa keessa wanta baay'ee gatiitti natti himtee fidhamanii abiigoo wajjin maal tolti na fidama amma lamman keessan tasgabbooftanii baay'ee tokko wal addaa faraa jira natti fakkaata isa wajjin siigala miti baay'ee maa'uun jechuudha no wanti nama beekne faana amma kana dubbachuun barbaadu ishee biratti si arguun barbaadu maal gochuun barbaadu ምናምን isa situ naa murteessamti siigala miti amma maal seete la abbii dhageeffadhu wal akkas wal bartaniif malee akka dubbiin ta'uuf inni kan hin dhufeen yeroo hojii hojjennu kanaan booda innis waan hundumaayyuu beekaa firii taanee hojjennaa jechuudha faan jettuure kanarra fidadhiin dhufaa inni laala bar viidiyoo dirqamas dhufuun qabu waan jechuun qoyati ilaalchi gara biraa qabda
ilaalchati qabdisummaa ati amma waan hundumaatiifuu abigo amrii konstamaar sigara na kana booddee akkan si asqayyamus nan jedhi maal ijaataatiif naannaa asqayyamtate baay'ee si asqayyamasiin waa'ee ishee irratti jiru kanaafuu tooti kana booddee faatu እንዴ ፊክ ከከምትሮ ፍላላ ጅርታት ሲት ነን ሲያስቀየም ምናምን አምስት እንትን ይነጎች ይሳጅራ እግዚአብሔር ነምቤክ ትምተት ለኪ አከስ ጀቹ ምቲ ማቢ ነምቤቱ ፍላን ከናፊ እና ትርፊ ዱበቹን መባች ጃለልሽ ደምትሪት ሼፋና ዱበዱ ከናፋን ዱበቹ ሲንበርባቹ ሲገለምት አንሙስት ማንጀራ ዋሪን ሲኬናራ ዋርኒንግ ደሞ ሲገለ እና ቦዴ ከናፉ amma inni tontu teefa baay'ee kontu la sigale sikki ወይ ነክ ደውላ ማራ ወዴኒ ባይ ማስ ፈካ ወላ ያሶ ደንደኛ ኢሰዲሳ ከሚንደ ማንዝቹ ዳ ዋንዱ ማፉ ያቴ አይ ነው naman imbeek defan wal anna adda fara jirta lammata mucaa kana youtube kun jalqaba isaa gaaban sooritti faana ban beektan sigalemti youtube kana kan ban sooritti faana kan nafaan ama iru sooritti sigalemti sooritti muda iskan tifti kan jireenya keessatti wala ni tura badu sigalemti abbaa fi fidde asirratti akkana arrabsiistu naamni miti no si arrabsaan jiru dhageeffadha oy sifaana ni waan dubbachaa jiru jiru afaan hinbaniin kana booda sigaa ጨልስ ለኪ አንሲ ያስቀየሙን በርባዱ ፍዳማ ቢጉ kana booda bakka afaan hinbaniin sigaa bakka sifaan oduun qabu sigalee ጨልስ በቃ ዋና ሰው ቀቡ ካሰውት ጨልሰት ቆይ ዋን ፉርደቴፍ ዋን እንዱማ ዋን እንደስ ተፈካደ no አከስሚቲ በር አቢ ማልታቴ ተስገባይ መለኝ አን ማልታ ከታጅሩት ናገለ እሺ ጨልስ እንድበት ናሶስ ዲፋ እንድበት እና ሰፋንስ እንትን ለማት ሲያርጉን በርባዱ አኒ ሶሻል ሚዲያ ከናለ ታሞጅነት ሰፋን ሲያርጉን በርባዱ ሲገለምቲ ፍደቴ ዱፍተን ትሶኪ rakno amma makan si jallu beekta waatu jechuun kan ummata kan durtu waan dubbachuu barbaadu sigale sifaana dubbiin qabatna ጃለቾቹ ጃለ sifaana dubbiin qabu waan nafaan odeessu naan qabu yaada saa ibsatu bakka amma xumuratti dhageeffannaan baatti zooruu dandeessan isaan tin nangaru amma man akka si jallu beekta amma akka si kabaju beekta gin maati youtube keenya dhagaa dhugaa rabbi baay'inaasti maali dhugaa jechuun ko gaaf prank naam hojjinu ton taane dhugaa rabbi garamu ko rabai naarsteeta wanti si arsu maaltu jira no mas bakka soki qabad bakka si tanan anaaf no tokkum si jamarani argatani dhabutti iska xiggit nan beek wanti badam makanaatti maal wanti argatti no akestina se inka maal argatte dhabde maal engadde maal gotete yeronni normally yero inni ani gifti hiriya normally turre ani sinjal jennan akamitini akati gote na brademte isera bar balesa ko ajete ifamana ajete taasoni message buna nduma baasin sin tagarsisan uga rabbi no wajar lasof neera wa baka wan nduma sa fana so anjiru natti intini wan intin dubbatu qab si galimti arash abigo kana yefatusini si fachan jiru sitti manjira baka singalsu si galimti no shegu maltatani anna guddaa galatoomii waan gootiin dumafi waan dumaa asitibsi isaanis beeku waan balleessitis beeta garuu wanta sana hundumaa irra darbeetan dhiifama gaafadhe maaltu ta'e amma ani fati hiriyaadha obbolaadha waliin jenneen wanti nu giddu jira kana booda it's okay anna gammadde jedheetani baay'ee kanis waame malee dhoksaati yo harki cabacabaan jira si galimti galatoo እና galata keetii miti qabata እና maaltu ta'e jecha artamati sinima sin kolfu dandeessu sin gammachiisaa jira no an yaada keessi nu banne qoy guddaa galatoomi takkaashin nan dubbadhu waggaa lama tokko sadii dubbadhu gobaati deeqaa shanaaf si galamti ati moo aduu dhiifama shi walin beeknu sin beeku dhiifama
yeroo biraa qofichi wal arginaa soomne nuti amaatii YouTube keenya baay'ee akkasiin jaalladhu beeku sinis so waanta dubbatu qabu soki ittaafuutu galatu waan kan biraa waanta jiru qabu yeroo gaarii qabaadha deemaa jirtam abbi ofii tan hima asaase asaase dubbii hunda dhibdee tanas dhibde kanaafaan gadqabeen ofitti asaase. Egaa akka inni teegiif akka wanti inni ta'e wanti inni godhe garaagaridha. Amma kana isa mufachiisa jedhee yaadeen beeku. Haalli taasisus naa galuu hin dandeenye. Akkamitti akka isaaf ibsus naaf galuu hin dandeenye. Wanta inni balleessaa isaadha kun hundumtuu akkuma isin beektanii. Innis beeka yaa'u isas wanti inni dhoksu waan hin jirreef inni isa biratti haasa'aa jira. Abbi kanaan booda hariiroo jaalalaatiin walii wajjin jiraanna waliin itti fufna jedhe jennaan akkamitti akkas naan jettaa naan jedhee ture kan inni egaa yeroo sanatti saboodaan hiriyaa mataa kootii qabachuun qaban ture nan qabadhe amma immoo isaa wajjin wal barsiise maaliif wanta inni karaa saaqeen dhabaa isa kan inni itti fufen wanti nama aarsu waan jiru natti hin fakkaatu maaliif akka inni naarees naaf hin galle an hin hubanne waanuma tokko beeku waan ta'u dhiifama tole akkuma inni barbaade ta'u waan hundumaatiifuu nagaa isinitti dhaamuufan jedha yoo gammaddanis yoo yaada kan biraa qabaattanis gorsaanii garuu abigoo gorsaanii bakka balleessaa isaadha wanti hundumtuuyyuu an waan hin balleessin qabuun akka nama garuu itti akka balleessaan akkanatti dhagahamu gochuu barbaadinni bicha beekon alaaqa confused na godhe deemettuma anyways yeroo gaarii qabaadha haala kana waanuma wajjin hojjennu iyyuu natti hin fakkaatu maal akka ta'u gaa isinuma waliin ilaalla haala kanaan isa faana waan hojjennu natti hin fakkaatu akka inni jejjedhe dhageessaniitu yuutuubiin kan koof kan sooredhaaf namni jedhe hojiin hojjennu natti fakkaata gaa yaadisaa hin beeku egaa yoo inni naan bilbilu ta'e nanaas obsiisu ta'e yuutuubii mataa keenyaatiin qannoo faana deebina jechuudhaaf yaalla yeroo gaarii qabaadha.